kana keessatti kan nu agarru seenaa Iyyoobii fi akkasumallee qulqulloota warra waaqarraaf seenaa waaqayyoof seenaa seexanaa agarra. Tokko Iyyoob waaqayyoo fi qulqulloota warra waaqarraa akkasumas walitti qabama ijoollee waaqayyoo fi seexana agarra. Kutaa kana keessatti kallattiidhumaan gara sagalee kanaatti yoon seene Iyyoob kun nama qajeelaa nama biyya Uuz jedhamtu keessa jiraatudha. Bakki jireenya isaa biyya Uuz jedhamtu keessa jiraata. Seenaan gaafa dubbatu Iyyoobiif Abrahaam biyya ollaa akka ta'anitti taasa. Iyyoob biyya Uuz keessa jiraata. Abrahaam immoo biyya Uur keessa jiraata ture. Akka itti taasa. Iyyoob kuni nama biyya Uuz keessa jiraatu yoo ta'e illee nama qajeelaa, nama yaada qajeelaa qabu, nama jireenya qajeelummaatti jiraatu ture. Iyyoob kuni seenaa jireenya isaa keessatti abbaa qabeenyaa beekamaadha. Abbaa qabeenyaa nama ta'e nama qabeenya guddaa qabudha. Qabeenya lafarraa nama qabeenyaan nama beekamaa ta'e kanuma duukaa immoo nama qajeelaadha. Nama jireenya qajeelaa jiraatu, nama qabeenya isaatiin jireenya qajeelaa jiraatu, nama waaqayyoof qajeelummaatti jiraatu, qajeelummaatti buluudha. Namni kun qabeenya qaba, waaqayyoonis qaba, kallattii hundumaan guutuudha. Biyya lafaa kana keessatti namoonni baay'een waaqayyoon qabu malee jireenya qajeelummaa qaban. Namoonni baay'een jireenya lafarraa qabeenya gaggaarii qabu malee waaqayyoo isa qabeenya namaa hoogganu qaban. Sababii kanaaf yeroo tokko tokko addunyaa kana keessatti jireenyi mucaa namaaf qabeenya gidduutti faallaa ta'e argama. Iyyoob kun garuu nama qajeelummaa qabuudhaadha. Qabeenyas qaba, beekamaadha, qajeelummaa qabaadha. Haa ta'u malee gaaf tokko Iyyoob kun qulqulloota warra waaqarraa wajjin fuula waaqayyootti argameedha. Tokkorraa jaarraa kaasanii dubbisa. Boqonnaa tokko lakkoofsa jaha. Gaaf tokko warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf ni dhufan. Seexannis isaan gidduutti argame. Waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexana gaafate. Seexanni immoo lafa irra asiif achi oliif gadi deddeebi'aa tureen dhufee jedhee waaqayyoof deebii ni kenne. Waaqayyo seexanaan Iyyoob garbicha koo irra yaada kee keessa hiree biyya lafaa irra namni akka isaatii hin jiru. Inni hir'inan kan hin qabne nama qajeelaa, nama waaqayyoon sodaatu, waan hamaa irraas goruudha jedhe. Amma gaa Iyyoob kuni nama jireenya qajeelummaa qabuudha. Qajeelummaadhaan jiraatudha. Gaaf tokko warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyootti argaman jedha. Warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhaman, warri ijoollee waaqayyoo ta'an, warri waaqayyoo kan isaa godhate, warri hafuura isaanii waaqayyoo beekan, warri waaqayyoof jiraatan fuula waaqayyootti argamanidha. Akkuma guyyaa har'aa kana ijoolleen ollaan irra jirtan bakka adda addaa jiraatanii fuula waaqayyootti argamtan kana ijoolleen waaqayyoo fuula waaqayyootti argamanidha. Iyyoob immoo isaan gidduu jiraadha. Seexanni immoo dhufee gidduutti argameedha. Ijoollee waaqayyoo warra jedhaman kun fuula waaqayyootti argaman, Iyyoob immoo gidduutti argame. Tole gaaffii kan ta'u jira. Iyyoob yeroo kanatti lafarra jira. Warra waaqarraatu immoo dhufee fuula waaqayyootti argameedha. Sanyiin namaa kan addaan qoodame bara Abeeliif Qaayel keessa mucaan namaa jireenya bakka lamatti qoodame. Sanyiin Qaayel sanyii warra aarsaan isaanii fuula waaqayyootti hin fudhatamne ta'anii, sanyiin Abeel immoo sanyii warra waaqayyoo aarsaa isaanii simatu ta'anii argaman. Yeroo sumaa kaasee Qaayeliif Abeel gidduutti keenyan diinummaatu uumame. Keenyan diinummaa uumame Qaayel hamaadhaan guutame. Yeroo itti waaqayyoo aarsaa isaa simachuudhe hamaadhaan guutame. Abeel immoo gaafa waaqayyoo aarsaa isaa simatee kaasee jireenya fuula waaqayyootti fudhatama qabu argate. Fuula waaqayyootti fudhatama qabu argate. Sababii Qaayel aarsaan isaa simatamuudheef Qaayel Abeelin ajjeesuudhaaf karaa barbaadu jalqabe. Maal jedhee Abeel jedhe nan kottu gara bakkeetti achi baanaadha. Ittuu ni gadi jiran fuula dura waaqayyoo kenne. Gaafa jal'inni gara Abeel keessa guute, gaafa cubbuun gara Abeel keessa guute waaqayyoo kenne. Abeelitti dubbatee Qaayelitti dubbatee yaa Qaayel jedhe cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa waan jiruuf
irratti aboo argadhutti hin jedhe waaqayyo. Maa inni cubbuun kun cubbuun nama ajjeesu keessa guute obboleessa ajjeesuudhaaf kana barbaadaa jira. Inni garuu irratti aboo waan arganneef Qaayeliin gara bakkeetti baasee hin ajjeeseera. Yeroo sumaa kaasee sanyiin mucaa namaa bakka lamatti addaan qoodame sanyii waaqarraaf sanyii lafarratti lakkaa'ame. Waaqayyos sanyii mucaan namaa godhe addaan lakkaa'ame. Warri qulqulloonni sanyii Abeel sanyii waaqarratti lakkaa'ame. Warra akka Qaayel sanyii lafarratti lakkaa'amani. Haa ta'u nan deebi'a. Yeroo kanatti qulqulloonni warri waaqarraa fuula waaqayyootti waaqessuudhaaf argaman jira. Fuula waaqayyootti argaman. Qulqulloonni warri waaqarraa fuula waaqayyootti argamanidha. Yeroo Iyyoobis dhufee isaan gidduutti argame tusaan fuula waaqayyoo jiranii seexannis dhufee waltajjii sana gidduu dhaabbate. Seexannis dhufee waltajjii kana gidduu dhaabbate. Yeroo waaqayyoo seexan argee ati eessaa dhufte? Iddoon kun siif malu, lafti kun siif hin ta'u. Eessaa dhufte deetti argamta jedhee waaqayyoos gaaffiitti dhiyeesse. Ammas na dubbadhaa wanta tokkummaa kee gidduutti argamu, tokkummaa waldaa keessan gidduutti argamee isin jeequu barbaadu hafuura bara dhumaa kana waaqayyommaa kaasee gaaffii deebisuu hin dandeenyetti dhiyeesseera. Eessaa dhufte ati? Jedhee gaafate. Sila yoo waaqayyo Iyyoob garbicha koorra yaada kee keessa jedhee Iyyoob nama qullaa, nama qajeelaa, nama hir'ina hin qabne jedhe. Laakkas jedha kunooti. Waaqayyo seexanaan Iyyoob garbicha koorra yaada kee keessa jedhee biyya lafaa irra namni akka isaatii hin jiru. La dhaggeeffadhaa. Waaqayyo jedhama nama dhugaa ba'an miti. Waa'ee Iyyoob dhugaa kan ba'u waaqayyoodha. Sila yoo ati Iyyoob garbicha koorra yaada kee keessa jedhee biyya lafaa kana keessa namni akka Iyyoob hin jiru. Laara labaa seeklaariyaa booshaa. Haleluuyaa. Siif waaqayyoodhaaf namni akka keetii biyya lafaarra hin jiru. Ati mucaa waaqayyooti. Waaqayyo addunyaa kanarraa nama akka keetii nama kan biraa hin qabu. Ati waaqayyoof adda. Ati waaqayyoof qomoofomaadha. Yoo waaqayyoof jiraatte, yoo karaa waaqayyoo irraa adeemte, yoo dallaa waaqayyoo keessa jiraatte, ati waaqayyoof adda. Haleluuyaa. Kan jedhe waaqayyo biyya lafaa irra namni akka Iyyoob hin jiru jedhe waaqayyo. Nama dhugaa ba'a miti. Waa'ee Iyyoob dhugaa ba'a kan jiru waaqayyoodha. Har'a waa'ee kee waaqayyo maal jechaa jira? Dhugaa ba'umsa akkamii fuula waaqayyooti qabda ati? Adeemsa keetti hin gammadaa waaqayyo? Deddeebii keetti hin gammadaa waaqayyo? Dhiyaannaati fuula isaatti dhiyaatutti waaqayyo gammadaa jira. Gammadaa jira yoo ta'e waaqayyo irraa kaasee diina keetti dhugaa ba'uu jalqaba waa'ee kee. Waa'ee kee waaqayyo gammadaa jiru yoo ta'e immoo of ilaaluun barbaachisaadha. Bakka jirtu iddoo dhaabbachaa jirtu haala keessa jirtu eenyu wajjin akka deemaa jirtu eenyu wajjin deddeebi'aa akka jirtu eenyu bitamtee akka jirtu eenyuuf abboomaa akka jirtu of ilaaluun barbaachisaadha obboloota ko. Haleluuyaa. Namni akka Iyyoob biyya lafaa kanarra hin jiru waaqayyotu. Namni akka Iyyoob biyya lafaa kanarra hin jiru. Biyya lafaa kanarra hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne tokkoffaa Iyyoob jedhe waaqayyo fuula kootti hir'ina hin qabu nama guutuudhaan hir'ina kan hin qabnedha. Iyyoob fuula kootti hir'ina hin qabu. Haleluuyaa. Halibanas kraadola bashaa. Baratti namoonni baay'een madaallii waaqayyoo irraa hir'atan. Baratti namoonni baay'een madaallii waaqayyoo irraa tan quutaan keessa Iyyoob fuula waaqayyootti nama hir'ina malee deddeebi'u ture. Nama hir'ina malee jiraatu ture. Haleluuyaa. Mootichaan waaqayyoo kenne simii janee miijana waan baasu dadhabdeef barri mootummaa kee gargar cabeera. Menee teeqeera ufaanis jiree dubbate waaqayyo simii janeennaan miizana baasuu waan dadhabdeef barri mootummaa keetti addaan cabeera. Dhaloonni fuula waaqayyootti madaalli waaqayyoo hin baafne kaayyoon isaanii addaan caba. Adeemsi isaanii addaan caba. Jireenyi isaanii addaan caba. Tokkummaan isaanii hin caba. Karoora isaanii hin caba. Fuula waaqayyootti ulaagaa waaqayyo barbaadu baasuun isa jalqabaa isa olaanuudha. Yeroo tokko namoonni wal sobu. Maaliif wal sobu? Utuu miizana waaqayyoon baasin ati nama jaallatamaadha, nama fudhatamaadha. Fuula waaqayyootti garuu namichi ulaagaa hin baafne. Iyyoob kun kan inni itti waaqayyo dhugaame Iyyoobi fuula kootti hir'ina hin qabu waaqayyo. Waaquma dubbata waa'ee Iyyoob nama dhugaa ba'aadha miti. Dhuga baattu biraa qaba miti. Waaqayyootu waa'ee Iyyoob dhugaa ba'aadha. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin nan dubbadha.
kanaan booddee afurri waaqayyoo waa'ee kee dhugaa ba'uu jalqabu waa'ee gaarummaa kee waa'ee qajeelummaa kee waa'ee gochaa kee isa gaarii diina keetti dhugaa ba'uu jalqabu akka waaqayyo dhugaa sii ba'u yoo barbaadde hojii gaarii qabaadhu hojii qajeelaa qabaadhu maaradii baala sookraadii abbaan hojii qajeelaa qabaadhu jaarraa 21ffaa keessa jiraannu kana keessa dhaloonni kun seenaa gaarii galmeessaa hin jiru wanta waaqayyotti maqaa isaa waamu galmeessaa hin jiru wanta dhaloonni kun hojjetu wanta waaqayyoon aarsuudha qabeenya ta'an dhaloonni waaqayyoon aarsaa jira adeemsi dhalootaa waaqayyoon gaddisiisaa jira Iyyoob garuu qabeenya guddaa qaba waaqayyo garuu Iyyoobiif dhugaa ba'a sagalee waaqayyoo keedha nuyi jedha dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan waaqarraa qabna naannoo keenyaa qabnaan dhuga baatota akka duumessaa lafa uwwisan naannoo keenyaa qabnaan maarii dooklaariyaa booshiyaa maaltu dhugaa baama waa'ee kee waa'ee waaqeffannaa kee waa'ee adeemsa kiristaanummaa kee maaltu dhugaa baamaa jira boleettii ko boleessa ko hagalgaa'onni waa'ee keessan maaltu dhugaa baamaa jira boloonni kun waa'ee keessan maal dhugaa baamaa jira of ilaaluun barbaachisaadha bara bara maqaan gooftaa kabajamu waaqayyo galataa ulfina guddaa argatu waaqayyotu dhugaa ba'a inni hirna gad hin qabne nama qajeelaadha haleluuyaa waaqayyo jedhama Iyyoobi hirna qabu inni taan nama qajeelaadha waaqayyo Iyyoobi nama qajeelaadha tarii hojii gaarii hojjette namni qajeelaa sin jechuu dhiisuu danda'a tarii mootummaa hojii hamaa hojjettu iyyuu namni qajeelaa sin jechuu danda'a qajeelummaan namni ilaale murteessu afaanirra jira qajeelummaan waaqayyo ilaale murteessu garuu garaa keessa jira waaqayyo jedha fakkeenya keessatti maqaa fakkeenya boqonnaa fuula lakkoofsa 23 irratti akkas jedha nan dubbisa akkas jedha galanni guddaan gooftaa isa jiraataadhaaf haa ta'u akkas jedha kutaa kanarraa macaafa fakkeenyaa boqonnaa fuula lakkoofsa 23 irraa keedha wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessa waan ba'uuf yaada garaa kee wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessa waan ba'uuf yaada kee ba'eessa godhee eeggadhu jedha waaqayyo qajeelummaa namaa kan murteessu hojii namaaf yaada garaa namaa ilaalee murteessa namni baay'een addunyaa kanarraa bakki isaa gabalatan qajeelaa fakkaatu dubbannaan isaa qajeelaa fakkaatu yaadni garaa isaa garuu hamaadha kanaaf waaqayyo jedhe wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessa waan ba'uuf yaada garaa kee ba'eessa godhee eeggadhu jedha waaqayyo immoo Saamu'eel jedhe gaafa inni gara mana Isseey dibuu dhaqe laamee Saamu'eel jedhe namni fuula laala ani garuu waaqayyo garaan laalaan qajeelummaa namaa kan beeku waaqayyo Iyyoobiin garaa isaa ilaale namni akka saatii namni qajeelaan hin jiru jedhe waaqayyo eebbi dubbata waaqayyo namatti tuuntaan seexanatti haasaa jira gaarummaa Iyyoob waaqayyo har'a diina keetti qajeelummaa kee dubbatu qulqullummaa kee dubbatu gaarummaa kee dubbatu waaqayyo inni nama hirna hin qabne nama qajeelaa nama na waaqayyoon sodaatu Iyyoob tokko hirna hin qabu lammaffaan qajeelaan inni sadaffaan waaqayyoon sodaata Iyyoob waaqayyo maal naan jedha waa hojjechuudhaaf gaafa ga'u waaqayyo maal naan jedha waa gochuudhaaf gaafa ga'u waaqayyo maal naan jedha waa hojjechuudhaaf gaafa ga'u waaqayyo waan akkasii waan godhe maal naan jedha bari nuyi keessa jiraannu baratti dhaloota keessa waaqayyo maal naan jedhaan keessaa bareeda dhaloonni jaarraa 21ffaa godhe waaqayyoon gaafachuun beeku karaa isaa waaqayyoon hin gaafatu sodaa waaqayyoof keessaa hin qabu dhaloonni nuyi keessa jiraannu kun afaan isaatu waaqayyoon beeka malee garaan isaa waaqayyoon hin beeku jaarraa nuyi keessa jiraannu kana keessa garaan dhalootaa waaqayyoon irraa fagoodha afaan dhalootaa garuu waaqayyootti dhiyoodha gaaf tokkos jedhama namichi beelteedha waaqayyoon waaqessaa ture ennaani namichi kun yeroo waaqessu waaqayyoon afaan masaatiin waaqayyoon waaqessa malee garaan isaa waaqayyoon hin beeku innaa guyyaa keessaa guyyaa tokko tunni karaa deemaa jiru aduun itti dhiyaa gaafa aduun itti dhiyu iddoo manni namaan jirretti waraabessi namicha kana qabee nyaata
waraabessi namichi kana qabee nyaatee mormaa gadi nyaatee fixee mormaa ol hambisa. Mormaa ol hambisa. Mormaa ol tokko illee tutti hin bu'in hambise. Innaan kanaan booddee jedhama gaa oduudha waan ta'eef. Innaan kanaan booddee Waaqayyo dhaqee maaliif na du'aa nyaattee namicha kana maaf nyaattee jedhee gaafate. Innaan akka jedhee waraabessi jedhama bakka kan kee ta'e si hambiseera. Isa kaan immoo nyaadheera inni kun kan kee miti waan ta'eef nyaadheera. Maal jechuudha? Akkas jechuun namichi kuni morma isaa ol bichaatu si beeka malee isaa gadi si hin beeku si waaqessuu jechuu barbaadeeti. Dhaloonni jaalaluu keessa jiraannu dhaloota afaan isaa bichaa Waaqayyoodhaan beekuudha. Dhaloota afaan isaa Waaqayyoon kabajuudha. Dhaloota afaan isaa Waaqayyoof iddoo kennuudha. Yaadni garaa dhalootaa garuu Waaqayyoo irraa fagoo jira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kenna. Dhaloonni kun afaan isaa natti dhiyoo jira. Yaadni garaa sanarraa fagoo jiraadha. Kan Waaqayyo barbaadu yaada garaa keenyaati. Kanaaf Iyyoob Waaqayyoon sodaataadha. Waaqayyoon sodaata. Seexanni immoo akka dhagaa gaafa sana deebisee Iyyoob kun jedhe jennaan waa malee sin waaqessu waa malee sin sodaatu ati jedhe jennaan Iyyoob mana isaatti labaara labashi laboo garaa labadiyaa naan dubbadhaa namoonni shanas keessaa gidduu kana Waaqayyo itti dubbatee waan sirraa deebisuu qaba. Maasaakiraa diyaabaan Yesuus bara baraan gooftaadha. Ilaa boloota nama lama nama dhiifama boloota nama sadii biyya adda addaa keessa jirtu. Seexanni rakkina baatee qormaata baatee dhukkuba baatee isinitti adeemaa jira. Waaqayyo garuu gidduu seenee itti dubbatee waa'ee keetti dubbatee waan seexanni baatee sitti adeemaa jiru sirraan deebisa siin jechaa jira. Maadaalii boogalaa tiraashaa boogaabaa boleettiin tokko maqaan kee boontuu jedhamta. Warra sadan kana keessaa seexanni karaa maatii keetii balaa addaa baatee garaan kee gaddaan akka miidhamuuf baatee sitti adeemaa jira. Wanti kun itti raawwatamin garuu gooftaan akka jechaadha. Itti dubbadheen sirraa deebisa. Maatii kee irraas balaa kana nan deebisa siin jechaadha Waaqayyo. Yesuus gooftaadha. Iyyoobiin Waaqayyotu falma. Iyyoobiin Waaqayyotu bakka bu'aadha. Eenyutu nama naaf dubbatu nabe. Nama waa'ee koo falmu nabe. Tunfula Waaqayyo jiraadhu rakkadhe. Nama naaf dubbata hin nabe kan jettu. Waaqayyo hafuurri qulqulluun akkasiin jechaadha. Dallaatoo keessa jiraadhu malee ana siif dubbata. Anatu siif falma. Bakka bu'aan kee ana kan namni hin beekne kan namni hin hubanne ani bakka bu'aa kee ta'ee dhaabbadhee jira. Utuu an jiru hamaan sin nyaatu. Utuu an jiru rakkinni gar malee sin argatu. Ani bakka bu'aa jireenya keeti siin jedha Waaqayyo raabashiyaa maasoo kiraadiyaa baan. Ammas kana duukaa boleettiin tokko manatti jirtu keessatti bineensa jira. Bineensi kun taa'ee si lola. Fayyaa hin qabdu. Har'a yoo nagaa argatte boru nagaa hin qabdu. Raftee nagaa hin qabdu. Nyaattee nagaa hin qabdu. Ciiftee nagaa hin qabdu. Abjuudhaan hin lolamta. Bineensa fakkaate si liqimsuu barbaada. Bu'aa fakkaate sitti mul'ata. Manatti jirtu keessa bineensa nama lolu jira. Bineensi kun bineensa akka jawwee jira. Bineensi kun yoo xinnaate dugda isaarra gulantaa sadii jira. Maal kun jedhee gooftaa gaafadheennaan bineensa waggaa sadii lakkaa'ate. Naan jedhe Waaqayyo qabeenya kan harkisu jira naan jedhe gooftaan. Bineensi kun immoo taa'ee hafuura sitti baafata. Takkiin mataa si waraana. Takkiin nanna si waraana. Kanaan boqonnaa dhabdan jannaqamta. Maraadhu siin jedha. Waaqayyo hafuurri qulqulluun akkasiin jechaadha. Saayitii makanaa kaasee manatti jirtu keessa bineensa kana nan waraana. Nagaa kee deebisa. Waan nagaa kee nyaate. Waan dhiiga kee tuute. Waan fayyaa kee nyaate. Saayitii kanaa kaasee harka koorratti ol kaaseera. Nasiif dubbata. Bakka bu'aan kee ana ittuu jiru hin nyaatamtu. Kaleessa deengaddas waan gurguddaa keessaan si oolfadhe ammas si dubbachuudhaaf gara kee dhufeera mucaako hin raafaminne eegi waan hojjedhaadha gooftaan. Galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u. Mee ilaala bashaa. Waaqayyo yoomi dubbate isaan booddee yoo seexan lakkee gaafa Waaqayyotti dubbatu Iyyoob kun jedhe naan waa malee si Waaqayyoon sodaataare waa malee si Waaqayyoon jiraataare jedhe. Maaliif jennaan Iyyoobitti ate qabeenya gaarii isaaf laatte. Dhagala gaarii isaaf laatte. Wanta hundumaa isaaf laatte qabeenya qaba dureessa badhaadhaadha jedhe. Ilaakkeedhaaf akkas jedhee dubbata. Seexanni immoo deebisee Iyyoob waa malee seexanni immoo deebisee Iyyoob waa malee si Waaqayyoon sodaataare
Ishi ati saafi mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessitee dal'aan ijaarreere hojii harka isaatii ni eebbifteef qabeenya isaas biyya keessatti ni baay'ifteef. Iyyoob kun waa maleessi Waaqayyoon sodaataare ati isaafi mana isaatti naalaa baaraa daayyaabaa Yesuus gooftaadha. Iyyoob kun waa malee si sodaataare ati isaaf mana isaatti naannessitee dallaa ijaarte Waaqayyo siif mana keetti dallaa ijaareera. Dallaa Waaqayyo sitti ijaare hattuun seenuu hin dandeessu, xonqaayin seenuu hin dandeessu, warri qorichaa seenuu hin danda'an, xibaartuun seenuu hin dandeessu, moortuun seenuu hin dandeessu. Amma waan si gaafadha ati mee utuu dallaa Waaqayyo keessa jirtu maaliif ganamaaf galgala raafamaa jiraatta? Maaliif yaaddoofta? Maaliif sodaatta? Maaliif of dhibbifta? Dallaa Waaqayyo keessa jirtu silaa dallaa Waaqayyo ijaarameera. Lubbuu keettoo dallaa Waaqayyootu ijaaramee jira. Maaliif raafamta buleetti goota? Maaliif sodaattaati? Iyyoob kun waa malee sodaataare isheenaan ati isaaf mana isaatti wanti nama garramu Waaqayyo mana Iyyoobitti dallaa qajeelummaa ijaareera. Dallaa eegumsaa ijaareera. Macaa faarfannaa sigatan tokko keessatti naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamaa Waaqayyoo buufataa eessa? Naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamaa Waaqayyoo buufataa warra Waaqayyoon sodaanne bukkee ergamaa Waaqayyoo hin jiru. Warra dhibaartu bukkee ergamaa Waaqayyoo hin jiru. Warra jireenya gadhiisi jiraatan bukkee ergamaa Waaqayyoo hin buufatu hin eegu isaan akkasii. Naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamaa Waaqayyoo isaan eega. Galanni guddaan gooftaa jiraataadhaaf haa ta'u. Waa maleessi Waaqayyoon sodaataare ati isaan mana isaatti wanta inni qabu hundumaatti naannessitee dallaa ijaarte. Heelaa raadaa kiraalaa baabashaa naasekloo rabadina mashaa eenyu sodaachaa kan jirtu eenyu yaaddaa kan jirtu kan ijaan hin argamne dallaan eegumsa Waaqayyoo sitti ijaaramee jira. In amantaa kan ijaan hin mul'anne jafoonni kan hin mul'anne dallaan eegumsa Waaqayyoo lubbuu keetti ijaaramee jira. Dallaa Waaqayyoo keessatti hamaan sin tuqu. Dallaa kan jedhamu tokko gara baadiyyaatti yoo fudhattanii namoonni warri keessan saawwa qaban yookiis hin qabnes horii tiksanii beektan mana isaanitti maal dallaa saawwaatti maaltu ijaaramaa? Saawwa tokko gaafa ittiin xaayessan saawwatti akka isheen cabsiteen baadatti dallaatu ijaarama. Tokko akka isheen cabsitee midhaan namaa nyaan inni lammaffaan immoo akka bineensi amaan garmalee seenee nyaannetti dallaatu ijaarama. Gara magaalaatti immoo naaf fudhattan namni hundumtuu mana isaatti dallaa ijaarratee jira yookaas haxirii haxaratee jira. Inni kaan bilookeetiidhaan, inni kaan qorqorroodhaan waan adda addaan haxaratee jira. Maaliif dallaan kun ijaarame kan jedhamuudhaaf abbaan argee manicha seenee dallicha seenee mana sana keessa waan barbaade fudhachuu akka hin dandeenyeef dallaatu ijaaramee jira. Dallaan sun Waaqayyo alatti namicha alatti eegduu mana sanaati jechuudha. Eegduu mana sanaati. Ati eegduu qabda kan si eegu Hafuura Waaqayyooti. Yoo waa malee sodaataane ati isaan mana isaatti dallaan ijaarree dhaggeeffadhaa. Ati isaan mana isaatti naannestee dallaan ijaarree dallaan Waaqayyoo karaa tokkoon ijaaramee karaa tokkoon hin dhiifamne. Boleettiin na boleessaa koo biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hunduma keessan warri qajeelummaatti jiraatan warri Waaqayyoo wajjin jirtan dallaan eegumsa Waaqayyoo naanneffamee sirriitti ijaaramee jira. Galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u. Naannessitee dallaan ijaarree hojii harka isaatii ni eebbifte. Ni tokko dallaatti ijaarte naannessitee mana isaatti qabeenya isaatti dallaa ijaartee jira. Seexana dubbatama. Seexanni dallaa Waaqayyoo sitti ijaaree jiru beeka. Seexanni waan ati keessa jirtu beeka. Seexanni warra mana Waaqayyoo keessa jiran beeka. Warra mana Waaqayyoo keessa jirres beeka. Amma Iyyoobi bulchiinsa Waaqayyoo jala waan jiruuf mana isaatti dallaa ijaarteera. Seexanni gara yeroo dhumaatti Iyyoobin balleessuu barbaade. Garuu dhaqee dallaa mana Iyyoob bukkee naannee maggalee qaxxisee dadhabee deebi'aa ture. Haaleluyyaa. Maaraa laabashii doolaaraa baachii namaan toora baasiyaa. Edaa seexanni durumayyuu itti dhaqee waltajjii Waaqayyoo irratti Iyyoobin hin himatin
jalqabayyuu naanna'aa ture naannoo mana Iyyoob naanna'aa ture takkiin dhala barbaada takkiin qabeenya barbaada karaa ittiin seenu barbaadaa ture dallaadhaan marfamaadha ennaan dhaqee bula waaqayyotti akkeen addeen Iyyoobitti waan inni qabutti dallaa jaarteen naannessitee dallaa jaarteen inni lammaffaan immoo akkeen qabeenya isaa eebbifte hojii harka isaatii eebbifteen warri dallaa waaqayyoo keessa jiraatan warri waaqayyoo sodaatanii hojiin harka isaanii eebbifamaadha waaqayyo sodaatte yoo ta'e hojiin harka keetti eebbifamaadha waan harkaan qabne eebbifamaadha saamamaa miti abaaramaa miti harka kee mirgaa gara waaqayyootti ol fuudhanii dubbadhaa humna maqaa gooftaa keessaa beeni waaqayyoon sodaachuu kee irraan kan ka'e waan harkaan qabde karoorri kee kaayyoon kee gaa'illi kee akkaawuntiin kee barri kee humna maqaa gooftaa keessaa beeni ammaa kaasee kan eebbifame haa ta'u abaarsis hin danda'in saamichis hin danda'in mooraala bachii naman toora bashaa obboleettiin tokko as keessa jirta waggaa dheeraa hojjechaa turte hamma ammaatti garuu waan irra geesse hin beektu hin qabdu harki kee duwwaa saamicha saamamtee jirta waan si saamaa jiru si hin galle saamamtuudha garuu harki kee duwwaa waan tokkollee waan hojjettee ofirraa qabdu hin qabdu waaqayyo akkasii jechaadha humna si saamaa jiru kana sa'aatii makanaa kaasee sirraan deebisa ati garuu gooftaan jireenya keen qalbii keen hafuura keen yaada keen kaayyoo keen dallaa koo keessa jiraadhu yoo akkas ta'e waan si saamaa jiru kana sirraan dachaasa siin jechaadha galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u naannessitee dallaan jaarreeree hojii harka isaatiin eebbifte qabeenya isaas biyyicha keessatti ni baay'ifte qabeenya isaas biyyicha keessatti ni baay'ifte Iyyoob kanaaf si sodaata jedheetu seexanni kissii kaasa dallaa waaqayyoo keessa jiraachuu gaafa dallaa waaqayyoo keessaa ba'u namni qullaata namni gaafa dallaa waaqayyoo keessaa ba'u qullaata macaafa Saramumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6-7 Addaam Iyyoowwan daangaa waaqayyoo isaan kaa'e keessaa gaafa seexanaan goyoonfamanii wanta waaqayyoon nyaatanaa jedhe gaafa nyaatan qullaataan jedha harrayyuu dhaloonni dallaa waaqayyoo keessaa ba'e dhaloonni abboommii waaqayyoo cabse qullaata hafuuratti qullaata dinagdeedhaan qullaata karooraan qullaata mudaasaa arga malee guutuu isaan argu Addaam Iyyoowwan gaafa dallaa waaqayyoo keessaa ba'anii qullaataa jedha kaleessa dheengaddaa gaafa ayyaana waaqayyoo uffatanii jiraatanii mudaa walii isaanii arganii hin beekan yaadda'anii hin beekan maal uffatanii hin beekan maal nyaatanii hin beekan garuu gaafa goyoonfamanii dallaa waaqayyoo keessaa daangaa waaqayyoo isaanii kenne keessa gaafaan garuu qullaataan jedha qullaa dhaloonni dallaa waaqayyoo keessaa ba'e qullaa yoo nyaateen quuf karoorsee bukkeen ga'u nagaan beeku qullaa kanaaf dallaa waaqayyoo keessa jiraachuun gaariidha inni lammaffaan namni gaafa dallaa waaqayyoo keessaa ba'u ormaaf garbata wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 15-16 irraa akkeedha Luqaas 15-16 irraa akkeedha Luqaas 15-16 irraa akkeedha wanni biyya sii keessaas garas tokkoo dhaqee itti of gatee namichis waan godhu wal dhabnaan booyyee atiksuuf lafa darabaa isaattiitti isa erge baay'ina beelaa isaa irraa kan ka'ees qola booyyee nyaattuun illee garaa isaa guutachuu ni kajeela ture garuu isuma iyyuu argachuu hin dandeenye namni gaafa dallaa waaqayyoo keessaa ba'u hormaaf garbata garbummaan bakka lamatti qoodama tokkoffaan garbummaa fooniiti inni lammaffaan garbummaa hafuuraati garbummaa foonii keessaa barri namaaf dhufee ba'uu hin danda'amu yookiin immoo tokko dhufee moo'ee bilisummaa fida yookiin immoo haala tokko jijjiiramee bilisummaan dhufa garbummaa hafuuraa keessaa ba'uun garuu baay'ee ulfaataadha yoo abbaa matoof garboomsaa abbaa matoof bilisummaa fida gurbaan kuni mana abbaasaa keessaa gaafa ba'e tokko gaafte yoo dubbatan mucaan kun abbaa isaatiin mucaa isa lammaffaa yookaas quxisuudha abbaan isaa ijoollee lama qaba utuu hangamni taa'u gurbaan kuni mana abbaa isaa keessa yeroo turetti
nyaata gaarii nyaata, uffannaa gaarii uffata, beela'ee beeku, rakkatee beeku. Garuu gaaf tokko taa'ee matti yaadee mana abbaasaa keessa gaafa jiru eegumsa gaarii qaba, kunuunsa gaarii qaba. Abbaan mucaa kanaa mudaa isaa ilaala, margi isaa ilaala, irratti dabaluu isaa ilaala. Mucaan kun garuu gaaf tokko taa'ee quufee mana abbaa koo jiraachuun naaf hin ta'u ka'een ba'ee deemadee murtoo addaa fudhate. Mana abbaa isaatii ba'ee deemuudhaaf murtoo fudhata. Nan ba'a mana abbaa koo jiraatu nagaa mana abbaa koo jiraachuun kana booddee gara biyya ormaan deema jedheetu ofirratti murteessa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Murteessa nan ba'a mana abbaa kooti dhaqeen biyya ormaa jiraadha jedheetu ofirratti murtoo fudhachuu jalqaba. Gurbaan kunis kanaan booddee gaaf tokko abbaa isaatiin akkeedha. Ittuu hin hangafni taa'u mucaan kutusuun kun akkeedha. Yaa abbaa koo jedhe jennaan ani kana booddee mana kanaan deemaa mana kana jiraachuun barbaadu asii deemuun barbaada. Kanaaf iyyuu garee konaaf kenni waan naga hormaata konaaf kenni nan deemaa. Mucaan kun kanaan booddee ittoo abbaan isaa taa'u ittoo abbaan hin fayyaatti dhaala hirmaatee mana abbaa isaatii fudhatee waan isa ga'u gaasaa kan ta'e fudhatee gara biyya ormaa dhaquudhaan murteessa. Gara biyya ormaa dhaquudhaan murteessa. Abbaan isaa rakkate mucaa kun maal taate maal sitti badeedu waan isaaf qabu guutummaatti kenne. Mucaan kun fudhatee biyya ormaa dhaqee waan qabu hundumaa dhaqee jallootaa wajjin warra mana seera keessaa ba'an warra dallaa waaqayyoo keessa jirre wajjin dhaqee gaddis jiraachuu jalqabe. Wanta qabu hundumaa ergiftee booddee baay'ee rakkateedha. Baay'ee rakkate. Dhaloonni dallaa waaqayyoo keessaa ba'an mana abbaa isaanii keessaa ba'an bara baraan rakkachaa jiraatu. Jireenya boqonnaa hin qabne jiraatu. Jireenya qormaataa jiraatu. Hin beela'u malee hin nyaatan. Uffannaa barbaadu malee hin uffatan. Mana barbaadu malee mana hin qaban. Boqonnaa barbaadu malee boqonnaa argatan. Dhaloonni mana waaqayyoo keessaa ba'an. Rakkattus bal'attus